gaddaa qabna jechuudha guyyaa har'aa galgala kana jechuudha. Oduu baay'ee nama dhukkubsuuf baay'ee nama dhukkubu oduu gaddaa qabna. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun jecha galgala har'aa artistiin beekamaa fi jaalatamaa kan ta'e artisti Taajuu Shurrubbee turtii ji'oota muraasaa dura dubartii fuudhuuf akkasuma immoo bultii ijaarrachuu isaa hundi keenya quba qabna jechuudha. Artisti Taajuu Shurrubbee haadha manaa isaa Hilwaa ammoo galgala kana akka ajjeesee fi lubbuu akka inni dabarse namoonni baay'een miidiyaan hawaasaa guutumaan guututti to'annoon feesbuukii waa'u. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun jechuun assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Shamaa kam jirra jechuudha kabajamtoota daawwattoota hundi keessanuu bakka jiraattan gara keenya hirmaatti kanaa gooti dhufsanii jechaadha. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisuu fi waan baay'ee nama jibbisiisuu jiran addunyaa kana irratti dhugaa hundi keessanuu quba qabdan jedheetti yaadu. Garuu maaliif kan ilmi namaa akkasii garaa walitti jabaatee nama bara akkamii keessa akka jirruu fi bara maal keessa akka jiru dhugaa gaafii namatti ta'a. Artistii Taajuu Shurrubbee akkuma waliin dhagaa jirru akkuma miidiyaa addunyaatti fi miidiyaa hawaasummaa irra deemaa jirutti haadha manaa ofii nafsee baasuun dhagamaara. Maaliif garuu yeroo ammaa kana keessatti ilmi namaa akkatti garaa walitti jabaata? Barri kun adada barri darbuun illee adada barri kamiyyuu dhufuunu waanuma gaddaa kam qabatee dhufaa maal akka ta'e hin beeku. Sababnis garuu wallaahi ilmi namaa tokko yeroo bultii ijaarratee walii ta'e waliin jiraachuu yoo walii ta'uu baate immoo wal dhiisee gargar deemuun mirga ilma namaati. Garuu gara jabeenni dila kana gara jabeenni hammeenyi kun jechuun maaliif irraa kan ka'e isaanuma lamaaniif rabbi isaan uume tokko hojjetu beeka. Dhugaan gaafiin dubbiin kun ani gaafii natti ta'eedha. Akkamitti namni garaa jabaatee haadha manaa ofii bultii waliin ijaaratanii akkasuma mootu ilma irraa horanii yookaan ammoo gara fuulduraatti irraa horuudhaaf abdii walirraa qabanii isheen illee abdii irraa qabdi innis abdii irraa qabu harki akkamtu nafsee isii baasa gaafii hunda keenyaati. Yeroo ammaa kana keessatti haadha manas ta'ee akkasuma mootu maal kan alaa maal goona kan waraana alaa rasaasa walitti dhukaaseetti nafsee wal baasu maal ajaa'ibsiifannaa yaa jamaa maal ajaa'ibsiifannaa osoon akkatti abbaan manaa haadha manaa ofii takka tan waliin bultii ijaarate haadha manaa ofii jechuun qaama ofii abbaa manaa ofii jechuun qaama ofiiti waliin nyaatanii waliin dhuganii ergas harka ofiitiin nafsee walii baasuu jechuun dhugaa rabbii jireenyi kun baay'ee nama jibbisiisaa baay'ee namatti dhaga'ama. Maaliif akkatti akka garaa walitti jabaate ilmi namaa ani hin beeku. Osoon akkatti abbaan manaa haadha manaa ofii takka tan waliin bultii ijaarate haadha manaa ofii jechuun qaama ofii abbaa manaa ofii jechuun qaama ofiiti waliin nyaatanii waliin dhuganii ergas harka ofiitiin nafsee walii baasuu jechuun dhugaa rabbii jireenyi kun baay'ee nama jibbisiisaa baay'ee namatti dhaga'ama. Maaliif akkatti akka garaa walitti jabaate ilmi namaa ani hin beeku. Yoo hojjettuun daa'imman xiqqooleessa biyya afaan hin beekne harka ofiitiin billaarra keessee akka hoolaa gorra'anitti gorraatu yoo ammas deebi'ee rasaasa walitti roobsuun asii booda bineensa wal nyaachisuudhaan nafsee namaa baasanii reeffaan daaratti nafsee nyaata jennee kalees irraa dubbannu wadha deebi'ee abbaan manaadha manaa nafsee baasee yoo jedhamu baay'ee namatti dhaga'ama. Dhugaa rabbii jireenyi kun nama jibbisiisaa jiraachuuf namni abdii kutachuutti jiran jechuudha. Kanaaf baay'ee natti dhaga'ameeti anillee ani wanta akkasii kana wallaahi nama gaddisiisa haalatti namni kana ilaalee bultii ijaarrachuu fi akkasumallee namni bultii ijaarrachuu dhiisaa nama alaa wajjin itti jiraatu baay'ee ulfaataadha. Garuu isallee shayxaana ta'uu danda'a. Badiin isiin kana mara balleessitee nafsee isii ga'ullee ani hin beeku. Ilmi namaa jireenya lafaa kana irratti kan balleessine jiru ni balleessa. Erga balleesse booddee mootu ta'u wal sirreeffatu ta'uu baatu immoo wal dhiisanii gargar deemuun addaan ba'uun osoo jiru filannoon meeqa osoo jiru nafsee isii baasuu jechuun ana akka kootitti baay'ee natti ulfaata. Kanaaf isiif rabbi rahmata isiif haa godhu rabbi jaannatan isii haa gammachiisu jecha maatii isiitti fi firoottan isii hundaafuu rabbi jajjabinaa kennu isaan mootu waan jedhuun kan nama nafsee baase rabbiin ka nafseen rabbii uume rabbiitu baasa. Ilmi namaa immoo sababa itti ta'ee gaafa baasee san rabbii fi isatu itti wal gaafatuuf ta'a. Baay'ee na gaddisiisee baay'ee natti dhagahameeti kan ani viidiyoo kana qabadhee dhufe dhugaa rabbii.
maal jechuun gaafiidha warra hunduma kennafu alaa kulli haala rabbiin jannataan isii haa gammachiisu sababa isiitiif isa jidduu jiru isaanuma lamaan fi rabbitu beeka malee nafseen isii ba'uu malee kanatti baate sababa kanaaf baate jedhee namni baay'ee irraa dubbatan jiru garuu haga tokko namni irraa ibsuuf yaadellee jira hinaaffan dila kana geettiin nafsee namaa baasullee waa Allahu aalam kaa jechuun shayxaana ilmi namaa tokko shayxaanni yoo karatti deeffatte waan inni hin goone hin jiru على كل حال ربي نفسه يسي جنتان هاجم ماتشيسو سنين جدا فيديو كان مي سنيلي حنگا دومات ورايا دا إسا جتون حاجة توكو سبب إن نفسه يسي باسه دبرسه إرادة كيفتني والقبته نوتيس وانتوتا كندفنة أكاسوما سيمو وانتوتا أوديفنو نموتا غرغرة أرغنة أكار مانغديتي سنفانا kan tursees nuta isin ammoo hagafaan dhumaatti nufaana turaan affeerraa keenyam. Akka namoonni jedhanitti dubbiin artist Taajuu Shurrubbee ka'umsi isiitii fi dhumni isii maal akka fakkaatu Taajuun haadha mana isaa akka malee kan jaallatu Hilwaa akkaan jaallachaa tureem biyya jiraachaa turan biyya Jarmaniitti evantiiwwan garagaraa yookaan sagantaalee adda addaa takkaa of jalaa hambisee hin beeku hedduu malee jaallachuurraa kan kee akka killeetti eegaa ture jedhem namni itti dhiyeenyaan artist Taajuu waliin tureem. Guyyaa muraasa dura wal dhabanii akka saahibban isaa manatti dhufanii rakkoo isaanii dhaggeeffatanii gorsanii walitti araarsanis dubbatan. Akkasumas rakkoon Taajuu inni guddaan xiqqoo amala hinaafummaa yookaan amala namni jaartii ofitti hinaafuu waan qabuuf isiin nama hunda waliin kofaltee kan taphattu ta'uu yeroo hedduuttis argaa ture. Kana innis dhiira waliin hariiroo jabaa qabdaa jechuudhaan haadha manaa isaatti yeroo garagaraatti walitti bu'aa turan. Kana guyyaa irraa isiin iddoo biraa turte naannoo isiin sa'aatii asrii kanatti yeroo manatti ol waamuudhaan lubbuu isii ofuma isaatiin hudhee ajjeesuudhaan mootummaatti ammas harka isaa kennitee jedhem. Namni dubbii kana akkanatti gargar baasee hanga ammaa hiriyyaa isaa kan ta'e kan biyya Jarmanii jiraatudha. Namni biraa ammoo kanuma biyya Jarmanii jiraatu miidiyaa Jarmanii hordofuudhaan gabaasa maxxanseen biyya Jarmanii keessatti dubartiin takka ajjeefamu galgala kana poolisiin biyya kanaa gabaaseeraa jedhem. Kuni waan hedduu nama gaddisiisuudha biyya mirgi namaa kamittuu kabajame kana keessatti intala jireenya ofii dhiyoo harki akkaan namaaf ajjeesu tilmaamuu hin danda'u jedha namni itti dhiyeenya miidiyaa Jarmanii hordofaa jiru. Dhimma ajjeefamuu isii irratti poolisiin Jarmanii galgala kana akka himetti namni dhiiraa umriin isaa 35 ta'e tokko dubartii tana ajjeesuu amanee seera jala akka Taajuun jedhee barreessatti namoonni jaalala dhugaa nama jaalatanii akka kiyya akka hin taane isiniif dhaamuun barbaadaa jedhan. Taajuu Shurrubbee irraas gorsa fudhadhaa jechuun irra deddeebiin dhaaman barreeffama dheeraa yeroo muraasa dura maxxansee sa'aatii 5 dura kan gabaasee ture fuula feesbuukii isaa irratti. Amma booda ammoo dubartoonnis gama biraatiin amma booda dubartoonnis dhiira sobdanii dildila godhatanii biyya ambaa dhuftanii jaarsa biyyarraa isin fidetti garagaltanii akkaan barbaadeen tahaa yookaan biyya dimokiraasiidhaa jettanii qullaa akka of hambistan beekaa jechuun dhaamsa isaa dhaamee ture. Gama biraan ammoo dhiironni jaartii namni itti laffee biyyaa fidate biyya dimokiraasiitii jettanii gargar nama baasuuf carraayitan adaba godhadhaa jechuun fuula feesbuukii isaa irratti maxxansee ture. Dhumarratti ammoo addunyaa shiraan guutamte tana isiniif dhiisee hanga duutii anis yookaan amriin rabbii natti dhuftutti anattis jira bakka akkanatti shirri itti xaxamu jiraachuu waanan hin barbaanneef kophaa koo jiraachuun filadhaa jechuun fuula feesbuukii isaa irrattis maxxansee ture. Ergaa kabajamaaf jaalatamaan artistiin kun maxxansa isaa irratti namoonni baay'ee yeroo san osoo hin hubatin akka namni jaartii isaa jalaa fudhachaa tures maxxansaa turuun namoonni hedduun argaa turre. Sana booda ammoo yeruma muraasa booda namoonni itti dhiheenyaan waa'ee isaa hordofaa turan du'a isiis baasanii as bahaniin. Akkuma beekamu artisti Taajuun Shurrubbee kana duras nama bultii godhatee jiru yoo ta'u artistii beekamtuuf jaalatamtuu bara 2018 artisti Saaliyaa Saamii waliinis bultii ijaarrachuun isaa ni yaadatama. Amma immoo dubartii baay'ee jaalatuuf kabaju haadha manaa isaa Hilwaa lubbuun isiis dabartee jannataan haa qananiisu jecha hanga odeeffannoo guutuu biraas qabannee walitti deebinutti nagaan nuuf turan affeerraa keenya.